Akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa baga nagaan dhuftanii. Egaa kana dura akkuma beekamu faayidaa Viagiraatii fi akkaataa itti fayyadama Viagiraa isinitti himeen ture. Haa ta'utii garuu immoo har'a kutaa sadaffaa kanarratti miidhaa yookaan immoo adverse effect Viagiraan namarratti qabuun isinitti himuu dhufe. Maaliif jennaan adverse effect yookaan immoo miidhaa qoricha kanaatillee beekuun dirqamaa fi baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Egaa adverse effectiiwwan Viagiraa yookaan immoo miidhaa isaa keessaa inni tokkoo fi koomaniin bo'uu mataa yookaan hedeekiidha. Dhiirota naannoo parsantii 16 hanga 28 qoricha kana fayyadaman keessatti bo'uu mataa ni jiraata. Bo'uu mataa kunis kan jiraatu akkuma kana dura isin ibsee Viagiraan ujummoolee dhiigaa diriirsuudhaan kan inni hojii hojjetu. Egaa yeroo san godhu garuu ujummoolee dhiigaa sammuu keessa jiranis waan diriiraniif sun immoo dhukkubbii mataa akka jiraatu godha jechuudha. Adverse effect yookaan immoo miidhaa Viagiraa inni lammaffaan dabqisiisuu yookaan immoo qaama nama sanii dabqisiisuu fi diimechuudha. Inni kunis amaluma qorichaa yookaan akkaataa inni itti hojjetu saniin kan wal qabatee fi adverse effect nama yaachisnee fi sa'aatii muraasan booda baduudha jechuudha. Miidhaan inni biraa inni sadaffaan dhukkubbii garaa yookaan immoo upset stomach fiduudha. Dhukkubbii garaa illee ni fida. Dhukkubbiin garaa kun irra caalatti kan hammaatu qoricha kana alkoolii wajjiniin yeroo fudhatan dhukkubbiin garaa kun ni hammaata. Haa ta'utii garuu dhukkubbiin garaa kun illee miidhaa baay'ee yaaddessaa muti jechuudha. Miidhaan yookaan immoo adverse effectiin qoricha kanaa inni biraan fi arfaffaan staafiinoos yookaan immoo funyaan cufuudha. Kuni kan ta'u sababuma amala qorichichi akkuma dura jedhe ujummoo dhiigaa diriirsa. Kan barbaadamu ujummoo dhiigaa karaa qaama saalaa dhiiraa deemu diriirsuudha. Haa ta'utii garuu ujummoo dhiigaa bakka biraa jirurree waan diriirsuuf ujummoolee dhiigaa funyaan keenya keessatti argaman gaafa diriiran funyaan akka waan nama ukkaamamuu yookaan immoo staafiinoos nu jennu jiraata jechuudha. Adverse effectiin inni shanaffaan nasal bleeding yookaan immoo funuun harree ni qabaatu jechuudha. Miidhaan inni biraa fi jaaffaan gadi bu'iinsa dhiibbaa dhiigaa yookaan immoo hypotension isa jedhamudha. Inni kun egaa akkuma kan dura ammas jedhe dhiibbaan dhiigaa ujummoo dhiigaa waan diriirsuufuu dhiibbaan dhiigaa nama saniitillee sababa qoricha kanaatiin gadi bu'uu danda'a. Haa ta'utii garuu sa'aatii tokko hanga afurii gidduutti ni sirrata jechuudha. Miidhaan inni biraa fi baay'ee siireesii fi hamaan piriyaapizimii yan jedhamudha. Yookaan immoo piriyaapizimii jechuun qaamni saalaa dhiiraa ka'ee yookaan dhaabbatee sa'aatii afurii oliif otoo hin deebi'ee hin ciisin yeroo turu fi qaamni saalaa dhaabbate sun miirri dhukkubbii kan itti dhaga'amu kan painful yoo ta'e fi sa'aatii afurii ol yoo ture inni kun piriyaapizimii jedhama. Inni kun egaa it's an emergency. Adverse effect Viagiraa keessaa inni baay'ee nama yaachisu isa kana yoo jiraateef isa kanadha. Maaliif jennaan wanti kun yoo itti fufe hamma qaama saalaa dhiiraa nama sanaatillee permanently miidhuutti deema waan ta'eef inni kun jiraannan battaluma yaala barbaachisaa jechuudha. Battaluma yaala barbaachisaa jechuudha. Adverse effectiin dhumaa ofii 8ffaan agartuu irrattillee miidhaa geessu jira. Vision loss yookaan immoo yerootti isaa ta'u even amma permanent damage ittillee fiduu danda'a jechuudha. Ijji namaallee akka jaamu gochuu danda'a. Komanillee ta'uu baatu kuni kan ta'u immoo ujummoo dhiigaa gara optic nerve yookaan immoo narvii agartuutti deemu sababa gadi bu'uu. Kanaaf kunneen adverse effectiiwwan yookaan immoo miidhaa qorichi kun namatti fiduudha waan ta'eef kunniin hordofamuu qaba jechuudha. Kanaaf anis har'a kanumaan qabadhee isinii dhufe kutaawwan garaagaraa kutaa tokkoffaa lamaffaa barnoota kana argachuu barbaadan karaa YouTube chaanaalii linkiin gubbaaraan hordofuu dandeessu. Fayyaa ta'aa.